torba liqimsa. Guyyaatti meeqa? Guyyaatti kiniini torba kana liqimsuu baannaan hin jiraattu naan jedhanii murtoo dabarsaniiru. Ani kiniin ittiin nan dhiise. Ilaali kun fadhee galee Yesuusin naa galateeffadha. Waaqayyoon narraan nu ga'e maqaan isaa eebbifamu. Yaa saba Waaqayyoo ani akkanatti miti kan ani beekamu. Tarree namaa dhaabiin miti ani tarree warra gadaanota keessa dhaabiin ani kan ani beekamu maqaan koo maqaa dhibamtuutiin ani kan ani beekamu dhukkubni waggaa dheeraa narra ture. Keessa erga waggaa 9 kiniinii maraatuun fudhachaa ture. Saba Waaqayyoo Waaqayyoon naa galateeffadha. Kiniinii maali? Kiniinii maraatuun fudhachaa ture erga waggaa 9 erga waggaa 9 guyyaa tokkoof yoo addaan kutte maraattee daandiirra deemta isayyuu duutee lubbuu kee dhabda jedhee manni yaala taraa dhufaa darbaan atti seerachaa irra ga'ee ani kiniinii maraatummaatan fudhachaa irra ga'ee dura reefiraara ayyan fudhachaa ture reefiraara ammoo lakki nuti dadhabne irraa ol dabarsaamee Addis Ababaatti jedhanii Addis Ababa fiyaansaatti na dabarsanii irraatti dasitaatti achis immoo kiniinii kana gosa isaa qaqayyaranii fidanii gaafa na ilaalanu raajii kanarratti homaa wanti nuti argine hin jiru hamiroo cinqatiidha qabdi namni kuni hamiroo cinqatiin sun immoo zariirraan mataa cabsaa kan jedhamu zariirraanis itti darbeet isaan wal qabatee dhiiga ishii kontoror godhee qabatee jira. Dubartiin kun lafa caacatan gaagatan lafa haarii wayii hin jirretti umurii ishina yoo jiraattu jettan lafa akkasiitti galchaa malee lafa caacataa wayii lafa lolli wayii rakkinni wayii jirutti dubartii kanan galchiinaadhaniit. Achiis kiniinum kana na ajajanii kiniinicha nan fudhee gaafan iddoo cararii sana na ilaalanii ani ka'u dhibee biraatan fudhadhee ga'e saba Waaqayyo dhibeen ani fudhadhee ka'e kuni gaafan achiisa ka'ee ka'u dura duuba kootiin ibidda natti qabsiise asii akkanatti na guba karaa maaxarii kooti asii gadi na boba'a ibiddi na guba duuba koo fuuldura koo midhaan nyaadhu bishaan dhugu na guba na woqqisiisa si olee olla deebisiisa dhumarratti garuu asan dhufe eeshi jedheen achi ba'e torban immoo sadan boruu kana as na fide nama Waaqayyoo kana bira sagantaa qanii qidaamee as na fide nan ba'ee dhufe eessarraa dhufte jennaan an goljarraa ayyan dhufen jedhe naa kadhatanii irratti hojjechiisan harka namaatti dhadhaadhaan fidanii mataa ishii dibanii haa maraattu isayyuu immoo faasigaa sittaa duutu jedhanii irratti saaddasiisanii jedhanii namni Waaqayyoo kun naa kadhatanii nani iyya kootu man fufee iyya kee Kiristoos dhagaa'eera ka'ii kootu naan jedhanii as madirakii kanarratti ol labaasanii naa kadhatanii ilarraa kaasee hafuura maraatummaarraa cabseera gochaa harka namaarraa cabseera jedhanii namni Waaqayyoo naa kadhatanii ahaan jedha sum taa'etan amma kiniiniin koo shaanxaa muluudha kanan boo kan Addis Ababaa kaneessa muluudha dirashaan saan beekam guyyaatti kiniini torba liqimsa. Guyyaatti meeqa? Guyyaatti kiniini torba kana liqimsuu baannaan hin jiraattu naan jedhanii murtoo dabarsaniiru. Armee biyya kamii dhufteeti? Golja akkasiin jedhee Waaqayyo hidhamtee manatti naftu. Haadha kiyyaa akkasiin jedhee Waaqayyo sirraan urgufa nagaan si laadhaa har'a booddee dhuftee galateeffatta. Ameen ameen. Maqaasa du'ee doomoo eegee dhiiga isaa ba'i. Sagalee guddaadhaan. Sagalee guddaadhaan. Sagalee guddaadhaan. Aloo kaasaa Waaqayyo waan arasii fagoodha. Ani sanaan booda sanbata samana koottan gale guyyaa tokkoof kiniinii kan harki koon qaban. Harki koo kunooti muluusaa guureetan fide har'a ga'e ani waan tokko liqimsine iddootti fayyaadhannaa jedhan iddootti dhibamaadha jedhu kun urgufadhee galee Yesuusin naa galateeffadha anarraan booda kiniinii kana bukkee koo kanatti dhakaa fakkaateen na keessa gangalata matumaa maallaan jedha kiminnaan innas onnee keeyyuu ta'uun oolu onnichi waggaa baay'ee nama bubbulchu si ajjeesuu iyyuu danda'a. Jabeessiti kiniinii kanarraan fagaatiin mana kimiitiin fagaatiin naan jedhe amma ka'ee tanan dhiisee galee an ergasii kun torban sadan boruuti kananan lafa kanatti dhufee naa kadhatame ergasii deebi'een ciifne midhaan koo nyaachuun dhiifne jiruu koo nan hojjetadha. Arme garuu nama dinka ani garuu kiniinii dhiisaa siniin jedheera. Naan hin jenne Yesuus eddan si fayyisa jedheen soban dubbatu Yesuus na fayyisa.
galateeffadhu. Miilaan dhaabadhaa galateeffadhaa waaqayyoodhaan. Ani erga gaafsanaati karaa kanaan edda waggaa sagalii tani ciiseen beeku. Karaa kamiin? Mirga kootti ciiseen beeku bitaa kootiin yoon irraan fadhee ciisee illee dafeetan ka'ee garagala. Maaliif isa? Waggaa meeqaaf? Waggaa sagal. Amma nan ciisee erga torban sadanarraati ani. Nagaa kooti fayyaa kooti Yesuus bilisa na baasee jabeessaa shabgadhaati naa galateeffadhaa. Naan fayyee. Akkasii dhaggeeffadhaa. Amantiin harmee kootii cimaadha. Amma akka jetteen teessee Yesuus itti dhiyyatte. Nami baay'een namatti iyya. Gara tajaajilaati gara kootti ni yina. Gara Yesuusitti iyyaa Yesuusin argaati. Yoo liqimsuu baatan hin jiraatan duraan. Kiniin isa sammuu isa duraan halkan inni kan sammuu halkan inni kan garuu dhaabbataadha guyyaatti 2 2 3 7 8. Yoo liqimsuu baatan duraan yoo liqimsuu baatte maraattee daandiirra deemta isaanuu immoo lubbuu kee dhabda jiraachuu hin danda'amu bara kee guutuu kiniiniin kun sirraa dhaabbachuu hin qabu. Hin liqimsita jedhee murtoon kun darbe mana kimiiti achiis akkanum jedhu asiis akkanum jedhu. Yesuus egaa. Ana shawaa waggaa dheeraa rakkadheera isaanuu dhibeen biraan irratti dabalameera. Yoo du'a hiriira kee mirga kee cubbuu koo narraa dhiqiiti nagalchi. Yoo immoo si jiraachisa lafa kanarratti hin dhalte malee guddifannee onaan jette na jiraachisi Yesuus sirka jira jedhe. Yesuus kunoo dabarsee na jiraachise torbee 3 ulaagaa na guuchise na bashaachise. Matuma shiidha moo shii miti jedhee sabni natti yaa'ee na ilaala. Ani duratti maaliin beeku mataa kun akkatti fooxaa lamaadhaan ofidha. Shaashiin jalaananidha fooxaan gubbaananidha. Isaanuu ijji koo kun urrii waan ta'e na shaffaneera lafan argu. Hakorkaasi nama akka ishee amanee manaa ba'ee eebba fuudhee gala. Humna fuudhee gala. Fayyina fuudhee gala. Nagaa fuudhee gala. Gaaffiin bara baay'ee deebi'ee argama. Miila nammoo maaltu si ta'e deemichatti miila nagiinci deemte garuu waan guddaa si sikseera naan jedhu dubartii. Hakorkaasi deemsiti gara Yesuus dhufte kun hidhaa kee hiikeera. Waan dinqisii ta'eera. Waan dinqisii ta'eera. Waan dinqisii ta'eera. Waan dinqisii ta'eera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen.